أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله عبد الله ورسوله. كن تمساسا ميديا قناة فجر الإسلام بري إسلام ما ولقا قربانتي يرو تكيس لقبو أمودو جوتي هدو وليني الرشيد ساسا عالم لقدان أبان مجلسا شيخ عربو شيخ عبدو ميديا كينيا والقفسي سني لامس قدان افدامن طربان كنا باستروتا قسم كيسوتا في ارتستوتا هدون غير إسلام ما دفن قاسم محمد عبدي ساچوچه godina wallagga lixaa magaalaa gimbii naannoo addaa baddeessaa makkoo jedhamutti qabeenya birrii miiliyoona 2 olitti tilmaamamu islaamummaadhaaf gumaache. godina wallagga lixaa aanaa begii magaalaa sanbataa alimni guddaan sheekh Mahmud jedhaman qubatan. kun miidiyaa keessan fajrul islaam lagaagaara cee sagalee isiniif ta'u oduun ijoo kana fakkaata hamma oduu bal'inaatti ceenaa nufaana tura. أما فهمت ذلك المدير وهو غزالي حقق التفسير وكان من سيرته معلما مشايخا مرتبا منظما لا سيما الأقوام والطلاب شارك بهم توافق الصواب يعلم التفسير والعقيدة في المنهج الطائفة الحميدة مفكر محقق مدقق مزخرف مفتش منمق وفهمه مثل أبي الحدائق أعني به الهرري. أما ودو بلناتي يوچنو عالمني قدان أبا مجلسا منبع العلوم قدنا واللقبا أنا نونو قنبا مقالا عدالتي وقوتي دوف برسيسا ترن. شيخ عربو شيخ عبدو هردفتوتا ميديا فجر الإسلامي فدامسا بريدا دامن دقفني والتديبنا ميديا فجر الإسلام كان جتورا asirratti akka isaa yaada isaanii nuu qoodaniif nasihaa isaan nuu dhaamaniif isaan biratti argamna asumaanumee gama isaanii wajjin turtii gaarii. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إن شاء الله أكما سن نصيحة سرا ما نورا مقبدا وكان رتمال جتا جتنا قهوتني رتي دوران درس إن شاء الله كان مقبس تنيا ده كان أسنيه سوفو جزا رب سنها كفلو رب سنا ملكي سوف جولي هلني وان كان رتي بوانو كما بياه بوا كما جتنيا دني وان كان وجه رتي جزا رب سنها كفلو جزاكم الله خيرا غلطوا ما سنين جنة اتهان سودا نمو وننو تدبنو مقافي بيجي أكما رجيسني منبع العلوم أنا نقوم بمقالة دارتيت برا ماجرا على غاريدا إن شاء الله باقي دسنا ماجرا نمتطلع أمو جايب ربيتي غاهي وني إسن هجتنكم باقي نقمتشي سنتطلع جزا رب سنها كفلو رب سنا ملكي سوف جبا دا جولي كينيا نتطلع نقمتشي سيرا إسن جناجر إسن وجنين جرا إسن برا أبنا nasihaa dhaanis waan barbaachisun inshallah nuuf dhiheessaa yaada qabdan hunda nu dhiheessaa amma immoo kan irratti du'aa isinii goone inshallah akka duratti deemtan isiniin jennaa itti aansuudhaan namoonni nasihaa nu godhaa jechuun isinitti dhihaate wanni ijoolleen hojjetaa jirtu kun si yaachise akkuma ijoollee kana yaachisetti akkuma biyyi biraa nama ta'ee mul'atetti nullee mul'atuu qabna kufaatii abbootarraan dhufe ilmaaniin keessaa bahuu jedhanii yoo ilmaan irraa dhufe guyyaan keessaa bahan hin jiru kufaatii kanaaf inshallah keessumaa baana yoo rabbi jedhee jabaadhaati ijoollee kana siyaadhaan bira dhaabbadhaa namoonni gahee qabdan ka godinarraa ka galtanii malee oromiyaarraa ka aanaarraa illee jabaadhaati inshallah ijoollee kana akka duratti deeman nu godhaa keessaa fi alaan illee gargaarsa barbaachisaa ta'een inshallah akka bira dhaabbannu jennaa dhaamsa kana siin dhaamna akka waliigalaatti ijoolleen kun immoo jabaadhaati waan bu'aa qaba hawaasa keenya dabarsuudhaan irratti immoo du'aa'ii goonee miidiyaa guddoo ka sooshaal miidiyaa kanarratti osoo hin ta'in ka gartee qilleensarraa kan osoo hin ta'in ka addunyaanis ilaalee hojii keenya irraa gammadu
ikhlaas ayyoo hojjenne rabbiin bakka nu gaha jennee yaannu jecha baadhaatii ol duratti deemaa shaakallii godhaa isiniin jennaa jabaadhaa ijoollee kana bira dhaabbadhaa itti aansuudhaan waan isinitti himu biyyi beekaadhaan guddata beekaa yoo biyyatti galee barataa yoo wajjin biyyatti galee biyyi guddata biyya namaa keessa ta'anii biyya si waan guddisanii warri waa barate biyyatti galuudhaan mileen keessan ka biyya jiru biyyatti galchuudha ka waa barate ijoolleen jabaadhaatii sheekkan jalallee gatta'atii irraa baradhaa ilmi biyyatti nu galchaa isiniin jennaa namni hattan quraana barsiisuu danda'u biyyi wallaggaadhaa dhalataa as keessaa miti isa ka bakka biraatu ni barbaaddi waan ta'eef jabaadhaatii biyyaaf yaada biyya biraatti gartanii fadlaa yoo ta'e as keessatti hundaadha wanni geggeessummaan diinii eessattuullee osoo barbaachisu keessuma biyya kana keessatti aaliman qubsiisuun nama quraana barsiisu qubsiisuun daa'ii gartanii maleechuu cinaa dhaabbannee gargaaruun biyya kana keessatti farda ayniidha inshaallah kanaaf yoo rabbi jedhee isin bira dhaabbannaati jabaadhaa jaaza rabbi sinaa qafalu rabbi sinaa milkeessu baarakallahu fiikum. Sheek Arabuun barnoota isaanii godinaalee Oromiyaa keessa deddeemanii eega walitti qabatanii booddee bu'aa bahii fitnaa hedduu keessa dabranii Naannoo Qumbaa magaalaa Adaalattiitti markaza Manba'ul Uluum jedhamu bananii xaalibul ilmii barsiisuu jalqabanii sanboodas xaalibul ilmii qofarra odoon turre abboota biyyaa akkasuma haadholii biyyaa imaammanii fi masjiidota aanaasan keessa jiru hundarratti jijjiirama guddaa fidanii jijjiirama kana fiduu irrattis balaa hedduu fi mudannoo hedduu keessa dabranii kanas gaan ammas qixa sirriitiin barnoota isaanii itti fufsiisuutti waan jiraniif barnoota isaanii irraa qooddachuu qabduun dhaamsa miidiyaa Fajrul Islaamii oduutti aanutti yoo ceenu namoota 27 kana islaamaan keessaa paaster Biraanuun waggoota 25f amanticha keessa kan tajaajilaa ture amma gara islaamummaa dhufe. Gara islaamummaa dhufuun isaa hedduu nu gammachiisee jira maashaallah barakallah rabbi si hasabachiisu jennaani. هاي ميديا بني الإسلام ما ولقى جاسي قناة فجر الإسلام والولقيين مي صاحبك جاء في الدولة ودوخا أكن تكبو أكن تكبو صاحبك جاء हेलो साहिब की जकाली सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह अकमी नगा जिरता ओदू ये लगे से मीडिया पर इस्लाम में वो लगा जिर अब वो कमी तिंदा कहेंगा अब वो में से नहीं डाले खरा यूट्यूब पे व्हाट्सएप पे मिला लिया जाएगा ओदू जाएगा जब मुझे खरा सना मीडिया पर इस्लाम में वल्लगा जाने को पे पता नहीं जोले लफा खाते वाना जाए बारे तो कुछ जिरों से इंजरे वल्लाई मैं से नहीं लगे फट वल्लाई वाना जाए बा वाना मदिन कुबर आज रात दिबो ओदू सेना दादा सेना नबी योता वाला पर सुजिरो बो एक गुंडा के सेने लगे फट दे जिरो वाना सी मुंका वो मेरे के फट से जा वल्लाई लगे फट ayyee bakka taate bakka inni ilaala jala seenetti ilaala. Miidiyaan Fajrul Islaam nagaa gaara ce'ee sagalee isiniif karaa yuutuubii akkasumas telegiraamii fi karaa miidiyaa hawaasaa hundaan isin bira gahu karaa lakkoofsa bilbilaa koodii Itoophiyaa yeroo 25 baargamaaf gamana teessanii heeloon jechuu dandeessu. Inni yaada qabu yaada isaatiin deeggaree inni qabeenya qabu qabeenya isaatiin deeggaree. Saafi alaan illee gargaarsa barbaachisaa ta'een inshaallah akka bira dhaabbannu jennaa. Miidiyaan Fajrul Islaam maqaa mana maree dhimmoota islaamummaa godina Wallaggaa Bahaatiin ziyaara keessa fuula isin haa taatu.